araara gosuni guddaa bal'aattu magaala Adaamattu godhame araari kun araara akka malee guddaatii dhaamsi pirezidaantileen naannoo lamaanii dabarsanillee abbootiin gadaa ugaasonni garaadonni suldaanonni dabarsan hundinuyyuu sultaan jechuun afaan Somaliitiin suldaan jedhani jechuun sanii xaaniin jiru afaan Somalii keessa sun hundinuu waan akka malee nama gammachiisu oduu akka malee nama gammachiisu tokko hariiroon obboleeyyanummaa ilmaan Oromootii fi ilmaan Somaalii deebi'uun tokkummaan ilmaan Kushii jabaachuun waan akka malee guddaa takka. Karaa kanaan ammoo pirezidaantii Oromiyaa ka ammaan tana obbo Shimallis Abdiisaa guddoo galateeffachuu barbaada. Waggaa tokko ka darbe kan keessatti dhuga dubbachuu fi jijjiiramatti dhufee malee karaa Oromiyaatiin jijjiiramee waan tokko hin turre. Maaqumaaf jijjiiramee dhufee jedhan malee sochiin turte sochii karaa naannoo federaalii jechuun kan muummichi ministeera Abiyyiin godhe malee pirezidaantii Lammaa waan tokko hin goone Oromiyaa keessatti akka malee laafaa dadhabaa ture. Sochii waan tokko hin goone karaa nagaa buusuu haa taatuti karaa araaraa haa taatuti karaa misoomaa haa taatuti karaa marii hawaasummaatiif marii uummata babal'isuu haa taatuti karaa qeerroo hojii uumuu fi jechuun qeerroo jechuun karaa waan adda addaa misoomaatti deebisuu engage godhuu marii hawaasummaa wama waan tokko hin dalagamne akka malee waggaan tokkichi kunini waggaan tokkichi Dr. Abiyyiitu karaa federaalii hojjete malee Lammaa jalatti akka malee wanni hojjetamin turre Oromiyaa keessa. Lammaa qofaa miti waggaan tokkini waggaa bilaashatti yookaan buuree darbe opposition warri jedhama warri Oromoo waan takkin hojjenne. Oppositioniin Oromoo yookaan ammoo falmitoonni Oromoo wanni isaan hojjetan takka hin jiru waggaan tokkichi kun waggaa jijjiirama very exciting year. Waggaa nama gammachiisu waggaa jijjiiramee hedduun itti dhufe taatullee warri falmitoota Oromoo jedhama waan takka hin goone waan takka Mararaan maal keessa jira Mararaan waan beeku hin sohu Baqqalaa Garbaa maaltu jira bakka araara baa'uu san malee sanii alatti maal akka inni itti jiru rabbuma beeka. Kamaal Galchuu maaltu ture Kamaal Galchuu paartii dhaabate ayyee Ihaadigii wajjin hojjechuuf yaale achiin dubatti ari'ame achiin duba maaltu jira ammaan dub ka agarru tahaa Diimaa Nagoo maaltu jira isaaf rabbittu beeka Leencoo Lataa maaltu jira isaaf rabbittu beeka Leencoo Baatii maaltu jira isumaaf rabbi isattu beeka Hassan Hussein maaltu jira isumaaf rabbi isattu beeka Amin Jundi maaltu jira isumaaf rabbittu beeka waan mul'atu waan uummatii arga guddoo wanni jiru yookaan wanni an beeku waan hin jirreef isaaf rabbittu beeka isaallee gabbanii dubbachaa hin jirani jechuun kiyya Liibanii waaqa maal hojjete kamii darra baanii dhufan dubbatan malee isumaaf rabbi warra waaqi isaanii beeka hin garre waan hedduu dubbatanii hojjetan akkasuma Mararaan ka hojjetallee isumaaf waaqi isa beeka malee wanni guddoon hojjetamti hin jirtu walumaa galatti falmitoota wanni jedhama Oromoo keessa maqumaaf ture malee wanni isaanii gurmaa'uu irratti gurmaanii marii godhuu gubbaatti uummata keessatti gabboonni uummata sosochoosuu dammaqsuu irratti dameelee babal'ifachuu gubbaatti karoora warra yookaan ammoo imaammata isaanii uummatatti beeksisuu irratti biyyattii kun siyaasa keessa akkasiin baatii jedhaman road map siyaasaa yookaan ammoo karbaasa siyaasaa baasanii akkasiin ceenaa akkas goonaa dinagdee biyya gubbaatti dinagdee duute kana kaasuu fi karoorii kenna akkasii yookaan ammoo jechuun hojii uumuu irratti akkas hojjannaa qeerroo gurmeessuu qeerroo carraa hojii uumuu fi qeerroo mootummaa galchuuf kakkan qabnaa karoorii kenna ka barnoota kakkan fakkaataa karoorii kenna ka misooma baadiyyaa kakkan fakkaataa karoorii uummata Oromoo magaala galchuu ka magaala galchuu jechuun kakkan fakkaataa karoorii misooma baadiyyaa kana kan fakkaataa karoorii jechuun qonna guguddisuu babal'isuu jechuun yookaan qulqullina dabaluu ka hormaata horii horsiis loonii jechuun kanu qabnu kakkana ka jechuun qurxummii jechuun waan uumama ka qabnu ka jechuun qabeenya uumamaa itti fayyadamnu ka warqee haa ta'uuti ka eegumsa bosonaati ka bishaaniiti ka kunuunsi naannoo ka ollummaa Oromoo waliin qabdu nagaa Oromoo buusuu marii hawaasummaa jechuun waan adda addaa ka godhani kana qabna jedhanii gabbaa dubbatan jiru kakkan qabna jechuun warri qofa miti mootummaan waan ni qabu hin beenu jechuun mootummaan Abiyyi waan ni qabu hin beenu ka isallee isumaaf rabbittu beeka mootummaan Abiyyi yeroo tokkotti Ihaadigii bira waan deemu fakkaata yeroo tokkotti ammoo deebee kaarduma Ihaadigiitiin taphata democratic centralismiin jechuun karoorii Ihaadigii ka ture sun jechuun adeemsi democracy jiddu galeessa ka jedhamsu waan kun fakkaata Ihaadigii waan diigamtu fakkaata revolutionary democracy jechuun ammoo democracy warraaqsaa waan kun fakkaata economic system warra command economy jechuun ka jiddu galeessummaadhaan mootummaan dhuunfatu sirni dinagdee sunis waan kun fakkaata yeroo garii Abiyyiilleen deebi'ee Lammaanis deebi'ee Gadduunis deebi'ee
warri Ihaadigii keessa hundinuu wanni kun kufee jedhanii isaanummaa waan gosuuni haasawanii achiin dubatti karaan kenna karumii Ihaadigiiti dhaabii kennas Ihaadigidha adeemsi kennas sunuma dimokiraatik sentralizimii inni fooyya'aa malee hin diigamu ikoonomiin kulleen jechuu yeroo garii waan akka liberaal ikoonomii haasawanii yeroo garii ammoo sanuma deebinaa jedhanii karaan jechuun abiyyootaawi dimokiraasii kulleen hin jajallatee malee hin sirreessina jechuun karaa hundaaniyyuu iftoominii qajeelii diriirii laf kaa'amee galmi itti bahiinsa mootummaan eessatti deemuu barbaada akkamiin galmi sunitti ammoo deemuu dandayaa kan jedhu adeemsa fi kaayoon isaallee hin beekamne kun ammoo hanqinni kun garuu hundaayyuu jira jechuudha falmitoota qofaa miti mootummaallee irraa hanqinni guddaatu jira democratic centralism akkasumas revolutionary democracy kukkunfaatii hundinuu akkamiin akka inni deemuu fi bakkisa maal akka inni bu'u wanni beekamin jiru ammoo karaa miidiyaatiin karaa hedduudhaan sagaleen uummata babbaname jechuun akka gaarii dhagahamaa jira sunilleen tartiiba yookaan ammoo seera qabaatee deemuu baatus wanni mul'achaa jiru ka garii nama gammachiisutu jira garuu amma wanni an dubbachuu barbaade tokkini mootummaan Oromoo waggaa tokkichi darbe kana waggaa tokkoo fi lama jisadan dabre kan keessatti karaa Lammaa Magarsaatiin wanni hojjetame karaa Caffee Oromiyaatiin wanni hojjetame karaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wanni hojjetame waan akka malee xiqqaate waan akka malee xiqqaate jechuun xinnoo xiqqaa shikoo hin hojjetamne jechuu danda'ama akka malee jechuun duubatti hafnee turre sila waggaa tokkichan keessatti waan hedduutu hojjetama karaa qeerootiin hojjetamne karaa misoomaatiin hojjetamne karaa nagaatiin hojjetamne karaa araatiin hojjetamne karaa dinagdeetiin hojjetamne karaa tokkoon hojjetamne garuu torbaan takka lama Shimallis Abdiisaa kun akka dhufee duubatti Shimallis Abdiisaa gaafa inni dhufee anillee nam shakkii qabu keessa akka inni itti dhufee naa hin gallee ture waggaa itti dubbadhee ture garuu waan goggodee dansaa tokko dansaa yookaan waan gaarii ta'e irra dubbachuu barbaada wanni inni gaarii na hojjechuutu jiru tokkoffaa hariiroo Oromootii fi Amaaraa jechuun Oromaaraa sullee deebisuuf hariiroo uummataaf uummataatti ka siyaasan irra dhiisa ODP fi ADP odoo hin taane sun akkas godhuu barbaadanii uummataaf uummata waliif fiduun uummataaf uummata walitti araarsuun uummataaf uummata walitti dhiyeessuun uummataaf uummata garaa onni warraa walitti banuun qalbii warraa walitti itichuun sammuu nagayaa hafuur nagayaa ayyaan nagaa jidduutti horachiisuun jechuun godhuu waan akka malee gaarii tokko durillee uummataaf uummati waliin dhabne siyaasatti wal dhabe warra bulchitootatti wal dhabe warra maqaa uummataatiin cunqursuu nam fedhutti balaa uume malee uummati rakkoo hin qabu karaa suniin wanni gaariin godhamee ture ambootti Benishangul deemee ture Benishangul deemuun isaa waan akka malee gaarii tokko uummata Benishangul sun keessatti uummata Gumuzii fi Oromoo wal dhabaa turanii karaa jechuun basa naannoo dhedheessaa suni kaasee haga naannoo jechuun daabus jiru lageen kun guddoo jiru keessatti zoonii Kamaashii warri zoonii Kamaashii beektan Benishangul naannoon sun inni akka malee Oromiyaa wal daangeessite haga daangaa Suudaan irraa kaasee haga jechuun karaa olii guutuu Oromiyaa daangessa Wallagga lixaallee qeellamillee ammallee jechuun Wallagga bahallee karaa hundaanuu daangessa warri kun jechuun Oromoo walii galuun isaa achi deemanii dubbisuu danda'uun isaanii waan akka malee guddaa takka maal jennaan bakki mootummaa wayyaanee kanaan duratti jechuun hundeetti godhatee uummata ollaa Oromoo walitti alagoomsee yookaan diinomsee Oromoo jechuun rukuchisiisuu fi halkeessa tokko waan taatee fi keessattuu waan amma kanallee dhiyoo kanallee jechuun karaa matakkalii deemaa jiru dhageettanii jirtanii Amaaraa gubbaaf waan godhamaa jiru warri kan itti fayyadamaa turanii kanaafuu jechuun wanni goggoramu kun akka malee gaarii tokko Oromoo fi Benishangul walitti araarsuu danda'uun achi deemuun waan akka malee gaarii tokko Asoosa magaalaa Asoosa jiraadhee jiraanini afaanii guddaan dubbatama afaan Amaaraa caala afaanii tokkoffaan Oromoodha ummata magaalaa qubatu keessa jechuun ummata Oromoon jechuun majority ta'ullee baatu ummata persentii 40 ol Oromoodha ummati ittaan guddaan lammaffaan sabni magaalaa Asoosaa qubatu Amaaraadha persentii 20 wayiiti Oromoon persentii 45 akkas jira 42-45 Oromoon akka malee guddaadha afaan Oromoo akka bal'inaan dubbatama naannoo Benishangul hedduu keessa waan beekuuf bakka afaan Oromoo dubbatamu olla gaarii tokko araarachiin buusu waan akka malee gaariiti kan ammoo naannoo qeellamii dambidooloo deemanii uummatni ifam gaafachuun akka malee gaarii tokko waan dansaadha garuu command postiin mootummaa ka uummata hiraarsaa uummata cunqursaa uummata miidhaa jiru sun ka'uu qaba daddafe command postiin kun yoo hin kaane nagaan hin dhufu garuu ammoo deemuu warra achi dhaqanii uummata dubbisuu warra uummata haasawaa warra waan akka malee gaarii tokko Shimallis Abdiisaa jechuun Shimallis Abdiisaa faarsaa jiru waan hojjetu waan gaarii dubbachaa jira Shimallis Abdiisaa faarsuu odoo hin taane waan gaarii yoo namni hojjete waan gaarii namni hojjetu waan gaarii namni hojjetee fi krediitii kenname hanqinni inni qabu itti mudeema hanqinni ala itti mudeema
Kanaafuu na obsa. Shimallis Abdiisaa kanaafuu karaa Wallaggaa deemee araara buusuu fi yookaan uummata dhiifama gaafachuuf uummataan dubbachuun sun waan tokkodha. Kanaan dura muummichi ministeeraa Faatii yoo Wallaggaa deemne nu ijjeessanii waan akkasittu jira jedhee dubbachaa ture. Amma jechuun isaan iyyuu Wallagga deemuun isaa odoo waan goos kanaayyuu hin dubbatin godhuun isaa waan akka malee gaarii tokko waan akka malee gammachiisu tokko. Karaa kaaniitiin ammoo uummata Oromootii fi uummattoota kibbaa gubbaatti ka hojjetamaa ture keessattuu uummata Gediyoo ka buqqa'e sun haalli isaa akka malee isa akka malee gaddisiisaa ture. Ummati kun jechuun akka malee beela'ee ummati kun guddoo miidhame garuu miidhamuu fi beela'uu isaa sun akka propagandatti ummata Oromoo irratti fayyadamanii warri siyaasaa farra Oromoo deeman waan isaan godhan hin yaadattu. Oromoon genocide raawwatee Oromoon jechuun duguuginsa sanyii raawwatee sanyii qulqulleessu sanyii fixuu Oromoon akkas godhee jedhanii addunyaa kanatti manii miidiyaa addunyaa Al Jazeera haa taatuti miidiyaa kan akka AP Associated Press kan akka jechuun The Guardian gaazexaa biyya Ingilizatti maxxanfamu Agence France Press AFP hundayyuu gaffidanii jechuun Oromoon akkas nam gooti Oromoon nam balleessadanii bulchiinsa Abiy Ahmed kanallee maqaa isaa xureessuu fi akkasumas uummata Oromoollee walumaa galatti uummata Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye uummata saba hunda waliin waraan keessa jiru waraan balleessuudhaan maqaa jechuun hamtuu Oromoo gubbaa kaa'uu fi akkasumas jijjiirama kana dinqisiisuuf yookaan ammoo gufachiisu waan isaan godhan argitanii jirtan. Kun ammoo kan itti fayyadamanii uummata obboleessi keenya ta'an uummata ollaa keenya uummata Gedeewooti. Ummata Gediyoo fayyadamanii miidhaa ummati Gediyoo miidhamee jira ummati Gediyoo jechuun rakkatee jira dhugaadha suniif fayyadamanii ammoo sun gargaaruuf odoo hin taane ololaaf oolfachuu fi waan guddaa godhan. Shimallis Abdiisaa ummata Gediyoo bira deeme Gediyoo fi ummata Oromoo keenya ka Gujii walitti araarsuuf inni godha akka malee gaarii tokko Oromoo fi Gediyoo walitti araarsuuf waan akka malee gaarii godhe abbootii gadaa warra lamaanii walitti fide ummata bal'aa walitti fide wanni inni godhu waan akka malee gaarii tokko bakki sulleen dagatamee ture bakki achitti hojjetame waan akka malee gaarii tokko anisumaayyuu jechuun ummati Oromootii fi Gediyoo akka gaarii akka walitti araarama barbaada OBN gubbaatti afaan Gediyootiin sagantaan jalqabu qaba afaan Gediyootiin sagantaan jalqabnaan akka malee ummati kun jechuun nageenyi isaatii fi wal hubannoon isaa walitti dhufuu danda'a sagantaa 7 daqiiqaa 31 jalqabuu danda'anii ummati Gediyoo ummata karaa hundaanuyyuu Oromoon ollaa tahee karaa Sidaama waan dabarte ummata Gujii wajjin ummata hariiroo guddaa qabu seenaa guddaa qabu ummata afaolaa gosa Keenyaa qabu ummata afaan isaa akka malee Oromootti dhiyaatu waadaan isaa sirni gadaa isaa ummata akkasii waan taheef jechuun nu akka obboleeyyanummaa isaa gadaa warraa ki jaalannu aadaa warraa ki jaalannu afaan warraa ki jaalannu nu warri cunqursa dontaani warra waliin ollummaa gaarii akka feenuu fi lafi isaanii akka hin barbaanne isaanii jechuun miidhuu akka hin barbaanne garsiisuuf miidiyaan afaan Oromoo jalqabuun akka malee miidiyaan afaan Gediyoo jalqabuun akka malee gaarii akka tahee dubbadhee ture jechuun warri jechuun amma propaganda fi ololaaf barbaadu kunin afaan Gediyoo ni balfaa aadaa Gediyoo ni balfaa eenyummaa Gediyoo ni balfaa gadaa Gediyoo ni balfaa sabboonummaa Gediyoo hin fedhanii wanni kun cuftinu yezar politika yebeher politika maali jedhanii waan Gediyoo hundaayyuu tuffachuudha waan Gediyoo hundaayyuu balfuudha. Ammisaan Oromoo maqaa balleessuu fi Oromoo ittiin xureessuu fi Gediyoo jalfiigaa jiran malee waan Gediyoo tokko hin jaratan. Nu ammoo yoo Gediyoo afaan warra guddisnee fi Gediyoo aadaa warra gadaa warra garsiifnee fi Gediyoo sirbu warra mul'isnee fi Gediyoon jechuun kan inni waliin ollaa ta'u kan inni waliin fir ta'u ka aadaa isaatiif eenyummaa isaa kabaju ka birmadummaa isaa beeku ka jechuun mirgi isaa kabajuuf malee ka siyaasa fi yookaan propaganda fi waan isaa ittiin oolfachuu siyaasa fi dubbii isaa ittiin geggeeffachuu barbaade gaafa bor dubbiin qajeeltu ka tuffatee jechuun gosi isaatiin eenyummaa isaatiin afaan isaatiin tuffatsanii miti. Gediyoo maal jechaa akka sayyaamaa turan durii ni beektanii jechuun amma sana dandeebi'u. Karaa Gediyootiin waan gaarii godhanii karaa Booranaatiinis akkasuma deemanii abbootii gadaa dubbisanii waan araaraa waan nagaa labsanii dubbatanii jiran jechuudha. Shimallis Abdiisaa Fatee. Karaa Arsiillee deemanii sila dubbisuuf yaadanii turanii Shimallis Abdiisaatii fi akkasumas Addisuu Araggaa garuu Addisuu Araggaa waan hin taane maaloo tuqe eessatti Amboo irratti yeroo Oromaaraa sun saniif sodaatanii jechuun Adaanech Abeebeetii fi Taakkala Uumaa erganii warrillee waan gaarii haasa'e. Amma kun waan gaarii hojjetamaa jiru waan gaarii bulchiinsi kun torbaan kan keessatti yookaan guyyaa gabaabduu kan keessatti hojjetee irra dubbannee jirra. Hanqinni bulchiinsi kana maalidha ammoo hanqinni isa dubbanna. Hanqinni isa kan argaa jirru tokkoffaa hariiroon jechuun ollaa waliin nagaa buusuun akka malee gaariidha. Ollaa waliin uummata waliif fiduun akka malee bareedaadha. Garuu ollaa waliin nagaa fiduun duratti jechuun nagaan akkamiin dhufaa araaree akkamiin dhufaa misoomii akkamiin dhufaa waan jennu garii irratti dubbannu wayya. Amma fakkeenyaa fi nagaa fiduun waan gaariidha. Oromaaraa walitti dhiyeessuun Oromaaraan hariiroo uummata lamaanii uummata Amaaraatii fi uummata Amaaraa ta'uun bareedaadha. Akkas ta'uu qaba. Oromoof Amaarii durillee jechuun akka uummatatti waliin dhabne akka uummatatti waliin dhabne akka uummatatti wama waliin goone.
akka paartittuudha wal dhabbiin jiru ka ammaan tan jirulleen suniin durallee ammoo ummata oromoon himatu jechuun sirna gita bittoota ummata amaaraa keessa bahan yookaan naannoo amaaraati bahan yookaan ummata maqaa amaaraa dhahatu keessa bahan malee ummata amaaraati miti kanaafuu jechuun warra sun gammachiisuu fi yookaan ammoo warra jechuun biyyi waliin bulchaa jiranii ka ADP yookaan ammoo ADEPA ka amaaraa kan gammachiisuuf jecha waan mirga oromoo dabarsee kenna haamilee oromoo tuqaa sabboonummaa oromoo miidha ka oromoo irratti duulan sun ka akkasuma dhiisuu qaban wanni sun hafuu qaba bakkii ani jechuun wanti irraa qabu sani jechuun wanti akkasii jiraachuu hin qabu dhugaa irratti hundaa'uu danda'u qaba wal gammachiisu wal sobu jechuun afaan waliin mimmiyaa'uu gubbaatti wal sobanii jechuun haasaa wal mirqansanii haasaa guyyaa mirqaana godhanii bor hin jirre adun tane dhugaa qabatama rakkoon biyyi suni jirtu maalidha furmaatii maalii gubbaatti yoo hundaa'ee deeme akka malee gaariidha ka oromaaraa sunillee jechuun warra gammachiisuu fi oromoo fi amaaraa waliin dhufuu fi jechuun dhugaan oromoo yookaan namni seenaa oromoo barreesse yookaan ammoo namni waan oromoo godhe balaaleffatamuu hin qabu namni waan oromoo godhe xiqqeeffamuu hin qabu wanti oromoo kanaan duratti hojjetame oromoon hataatu namni hiriyyaan oromoo yookaan saahibni oromoo yookaan ammoo jaalawwan oromoo warri hojjete iskoolarshippiin gos kamiyyuu hojiin barumsaatiif hataatutti hojiin asoosamaatiif qormaata xiqqeessuu hin qabnu dogongoroo jiraate dogongor sirreessuu deemuu hin malee siyaasaa qololaa itti fayyadamuu hin qabnu jechuudha sunittuu jira jechuudha ka oromoo sunittuu jira jechuudha ka oromoo waan akkasittuu jira jechuudha kan qabachaa hadeemnuti araari oromoo fi somaalee jidduu akka malee barbaachisaadha waan kana durii dubbachaa baanee waggaa tokkicha kan wanni tokko hojjetamne jennee yeroo ummataaf ummatii walitti dhufuu qaba ummataaf ummatii walitti araaramuu qaba ummataaf ummatii waliin dubbachuu danda'uu qaba nagadi deebi'uu qaba jechuun ummatii wal keessa yaa'uun deebi'uu qaba qubsumii bakka duriitti deebi'uu qaba horii waliin tikfachuun bishaan waliin obaafachuun deebi'uu qaba ummati bakkunda bakfer jiraachuu nagaa waaraan dhufuu qaba ina dubbachaa turaanis karaa kanaani karaa mootummaatiin wanni hojjetama akka malee xiqqaa yookaan ammoo hin jiru yookaan yara jechuu dandeenya Jawaar Mohammed akka aktivistiitti wanni inni goggore gaarii aktivistoota naannoo sunii fa'aa walitti fiduu dira dhaawwatu wanni inni godhe Oromoo Somaalii walitti fiduu gubbaatti magaalaa hadaree biyyoota Hararii fi Oromoo walitti fiduu irratti wanni inni godhe waan akka malee gaarii tokkotu jira naannoo dadacha irraaqee ture uummata bakka dada deemee dubbise inni akka nam tokkotu kan inni carraaqee kan inni jechuun goggore malee suni alatti akka mootummaatti wanni godhame guddaa hin jiru ture amma jechuun karaa mootummaatti wanni kun itti dabalamuun akka malee gaariidha. Ani gaaf jalqaba jechuun Oromaara gaaf jalqaba Oromaaraan gaariidha garuu Oromoo Somaaliin jechuun Oromoo fi Somaaliin akka malee guddaadha Oromoo Somaaliin jechuun akka malee guddaadha amana an jechuun walitti dhufeenyi uummata Oromootiif Somaalee nama dhiyootti beeku ummati kun amantiin aadan seenan afaaniin jechuun akkuma kisa walitti hidhatan beeka ka Somaalii kan nyaaf Oromoo kan akka malee jechuun ollummaale irraa waan qabuuf seha ka Amaaraa caala Finfinnee haqte jiraadhus jechuun ka Somaalii kan akka malee deeggara maal jennan akka malee eegaran uummata kun lamaanii guddoo walitti rarra'a warri keenya ka jiddu waleessa kun ammoo xiyyeeffannaa kana hin kenne yeroo hedduu dubbachaa ture akka ilmaan kushit akka even jechuun alliance jechuun gamta siyaasa keessatti iyyuu uummataaf uummata qofa osoo hin taane eegara biyyi sunii keessatti gaafa Afrikaa keessatti Oromoo fi Somaalee jechuun utubaa guddaa lamaan gaafa Afrikaatidha utubaan guddaan gaafa Afrikaa lamaan ilmaan kushii kana Somaaleen biyya hedduu keessa jirti Somaaleen Somaaliyaa jirti Somaaleen Hargeysa jirti Somaaleen Jibuutii jirti Somaaleen Itoophiyaa keessa jirti Somaaleen Keeniyaa keessa jirti biyyi shanan kan keessa jirti Oromoon Itoophiyaa keessa jirti Oromoon Somaalii keessa jirti Oromoon Keeniyaa keessa jirti biyyi kun lamaan ummati kun lamaan ummata hundee kuushii gurguddaadha an Oromoon jedha Oromoo fi michuun Somaalee caaltu hin jiru ollaan Somaalee caaltu hin jiru wanni gaggari lafa walirra barbaadu wal dhabuun tokko hin jirti marga bishaan irra wal dhabuun hin jirti yoo sun furannee karaa nagaatiin lafti Oromoo laf Somaaliitti ka Somaalee lafa Oromooti yoo jechuu walii gallee risoorsiin Oromoo guddaan kun cuftinu Oromoon Somaalee irraa fayyadamuu dandeetti galgal balaana guddaa kan cufa Oromoon Somaalee irraa fayyadamuu dandeetti Somaalee ka diigee warri Somaalee hedduu waliin argu haga Somaaleen dhaabamte irraa ka diigee Itoophiyaadha Somaalee jechuun warra Itoophiyaatu diiga ammaan tanallee Somaaleen akka nagaa noran gaafa jechuun Union of Islamic Court nagaa uume ka jechuun Itoophiyaadha ka waraan deemee labsee Somaalee diige Ziyaad Barree ka diige Itoophiyaaf Somaaleen waraana shanii akka Somaaliyaan dhaabattee jalqabde akka Somaaleen jajjabduun mamtiin fedhan Itoophiyaa keessattuu warri gita bittaa jechuun Abashaa jechuun ka Itoophiyaa bulchu Somaaleen fedhan Somaalee yeroo hunda wannan itti yoo nagaa barbaadan yoo biyyiti keessan akka jiraattu barbaadan yoo misoom dhugaa barbaadanii yoo tokkummaa keessan barbaadan namni isin diinni keessan
warra aangoo gubbaa ture ka Itoophiyaa sun warrum habashaa ka jijjiiramu wayyaan illeen tol warraan oolle diigaa turte sunin dura ka tur Mangistuu Hayilamaariyaam diigaa ture Haile Sillaaseen diigaa ture isin diiga yoo Oromoon aangoo qabaat Oromoon biyyi keessan galaan keessan hin fedhu amantii keessan isin hin jibbu Oromoon isin hin diigu Oromoo wajjiini taha Somaali Itoophiyaa qofame Somaaliin Mogadishoolleen Somaaliin Hargeysalleen Somaaliin jechuun balad waynee jirtu marka jirtu hobiyoo jirtu bakkum feeta jirtuti Itoophiyaan Oromoon aangoo gubbaa turuun diigamiinsi Somaalee Finfinnee irra waan ka'uufi diigamiinsi Somaalee sirna siyaasaa Habashaa seenaa jaarraa 10ffaa irra waan ka'uufi akkuma Oromoo jaarraa 10ffaa gubbaa 16ffaa gubbaa kaasanii diinoomfatan Oromootti dhufee Somaalii caalee jaarraa 16ffaatti diina Itoophiyaa hamaa tur malee diinan Oromoo diinan Itoophiyaa hamaan jaarraa 10 gubbaa kaasee ka literaachariin Itoophiyaa hasa Somaaliidha. Somaalii fi Hadiyaa fi Warjii fi warra gosuniitidha. Diinan guddaan tokkin Hadiyaa ture seenaa keessatti jaarraa 16ffaan boodatti bakkisaa Oromootti dhufe. Warjiinis 12ffaa 13ffaa diina Itoophiyaa hamaadha. Literacharii keessatti hin beekama. Kaan ammoo diinii guddaan jaarraa 15ffaa yeroo Ishaaqii gubbaa kaase Somaaliin akka malee akka diinaa turte ni dubbata jechuun garuu Ahmed Giraanyillee warri Somaalum jechuu isaaniiti Oromoollee walman qabanii jedhanii kanaaf diigamiinsi Somaalii Itoophiyaa gubbaadhaa dhufa Itoophiyaa jechuun sirna bulchiinsa gita bittoota Itoophiyaa gubbaa dhufa Oromoo firoonfadhaa Oromoo qabadhaa jedhe yeroo hundaayyuu nan beeku itti dubbadha jechuun warra Minisootaa jiran kanallee ka beekullee ka online beekulle Oromoon jechuun achi taa'uun isaa Oromoon isin hin diigu biyyi keessan hin barbaadu nagaa isan dhowwuu irra karoor hin qabu kanaafuu Oromoo waliin deemada Oromooleen ammoo saahibnii jechuun firii guddaan ummata Oromoo ka gaafa Afrikaa keessa jiraachuu danda'u Somaalee tan waan daangaa ka waliin qaqqabnu wal dhabbii jijjirtu waan marraa bishaanii wal dhabbii akkasii furachuu dandeenya yoo nagaan bu'ee lafti Somaalee ka Oromooti ka Oromoo ka Somaaleeti warri kun lamaan wal utubuu danda'a jechuun Itoophiyaa keessallee deeggarsa Oromoon barbaadu walii godhan danda'an yeroo hedduu dubbadhaa jechuudha. Kun waan akkasitti na beekamu qaba jechuudha. Kanaafuu waan sun godhuun isaanii waan akka malee guddaa takka jechuu araara kana jechuun Shimallis Abdiisaa faati waan fedheef iyyuu jalqabuun waan akka malee gaarii tokko wanni Shimallis Abdiisaa faati godhanii yoo jiraate OBN illee afaan Somaaliitiin tamsaasa jalqabaa jedhamee dubbatamee jira. Tamsaasii afaan Somaaliitiin yoo jalqabe OBN afaan shaniin dabarsu deemuu isaati. Afaan Hadiyaa dhiyoo kana jalqabee jira. Afaan Oromoo duruu jira. Afaan Amaaraa jira. Afaan Ingilishii jira. Afaan Somaalii wajjin afaan 5 taha. Afaan Sidaama afaallee, afaan Kambaatallee, afaan Walayitaallee, afaan Gedeoollee jedhee dubbadda jira. Afaan Kafaa Shakka afaan guguddaa biisuun keessa jiru hundaayyuu chaanalii biraa banee OBN ni hojjete dippiloomaasii miidiyaatiin nu afaan Oromoo warri dubbata afaan sabaaf sablammoota biraa ni jaalanna sabaaf sablammoota biraa ni feena sabaaf sablammoota biraa aadaa warra dagaagsina aadaa warra hin cunqursinu wallu nuufi warri Abashaa ka Itoophiyaa biraa addaddummaa qabnaa jennee garsiisuuf it's a contrast jechuun nu jechuun aadaa keessan isinii guddisna afaan keessan isinii guddisna waliin guddachuu barbaanna wal saamuu irratti nun doofne waliin harka wal qabanne ilmaan kuush waliin guddachuudha ilmaan cunqurfaman sabaaf sablammoonni biisuni kuushillee naayilootikillee anyuwaak nuweer ummata Gambeellaa keessa sun cufaayyuu afaan warra guddisne akkasii yoo deemne waan akka malee gaarii tokko kanaafuu dippiloomaasii miidiyaa Jawaar Mohammad illee yeroo hundaa kanuma itti hima inni nan dhageenye jechuun afaan Somaalii yeroo tokkotti banee ture afaan Sidaama banee ture sun lalaafee ture afaan Gediyoollee godhii jedhanii ture afaan guguddaa biyyi sunii keessatti akkamiin akka hojjetamuu danda'u gubbaatti wal dubbadhiini biyyi deemte kanaa sula afaan warra jalqabdee fi fedhaashii jechuun Benishangul deemte turte afaan Bartaa Ruuxaan afaan fedhaashii jechuun gumuzii kan fa hundaayyuu wal dubbadhii resource qabaatan biiroo aadaa fi turizimii warra waliin anyuwaak nuweer Gambeellaa Kafaa Shakkaa afaan uummattoota kibbaa karaa Boongaa Miizaan Tafarii kan jechuudha yoo karaa Arba Mincii kanallee afaan Gaammoo Walayitaa kan fa hundaayyuu daddabarsuun dippiloomaasii nu afaan keessan guddisna afaan keessan jaalanna rakkoo afaanii hin qabnu eenyummaa keessan waliin rakkoo hin qabnu jenne akkasii warri kun karaa Oromoo dhufu dippiloomaasii miidiyaa malee barbaachisaadha malee nu addu wani nu godhan jiru yoo hojiin garsiifne malee yookaan Oromoo nu diigaa jedhanii soduma warri durii itti himaa bahe Oromoon gaaf dhufsin balleessaa sunitti dhugaa fakkaataa jechuudha. Kun akkasitti tahee jechuun Oromaaraan jechuun gaaf inni dhiyaate Oromaaraa fi Oro Somaalillee barbaachisaadha jechaa ture kun amma Somaaliin dhufee jira. Maal jennaan Oromaaraan walitti dhufu warri xixiqqaan kun jiran warri guguddaan lamaanii arbii
arbii lama walitti dhufu kun nu sodaachisaa warra minority ni sodaatan jechuun kanaafu waabii warraa kennuu qabu danda'u qaban am fakkeenyaa fi aragaawii berehee dhiyoo dubbatee jira miidiyaa tokko gubbaatti interview kan gubbaatti oromaara wanni jedhamu kun na sodaachisaa barbaachisummaa salanatti mul'atu jedha dhuga oromaaraan kun akka jechuun ummata Tigree sodaachisu tokkoon akka sabira sodaachisu tokkoon waan akkasin ta'uu hin qabu jechuun walii galtee fedhii oromootiif amaara ummata irratti hundaa'uu qabu malee walii galtee siyaasa warra lamaanii jechuun ADP fi ODP siyaasa biyyaa qabanna jedhanii nan bira sodaachisan nan biyya moggaatti qabu san gubbaatti hundaa'uu hin qabu kanaafuu wanni gosuun akka malee barbaachisu tokko ummatii birallee jechuun bifin sodaanni itti dhiyeessu hirmaachisu jechuun hariiroo gosa uuman oro affar jiraachuu qaba oromoof affar walitti dhiyaachuu akkuma kana godhama akkuma oro somaalee kan yoo amma oromoof somaalee walitti dhiyaatte affariif somaalee wal dorgomti kanaafi affarillee dhiyeessuu qabni jechuun akkasumatti dawaane duftiitti jechuun asaittaatti finfinneetti adaamatti godhamuu qaba jechuun harari waliin akkas ta'uu qaba warti xiqqaa kan cufaayyuu wabii kennuufi qabna sidaama wajjin gaarii jira itti fufuu qaba kan baataa wajjin ummataa fi ummati hariiroon isa gar cufatti cimu qaba ummataaf ummati hariiroon ummataaf ummata people to people relationship gara hundattuu babal'achuu cimu qaba jechuudha hariiroon kun jabaatee bakka hundattuu itti fufuu danda'u qaba ummata bira hundattuu hariiroon ummata ollaa keenya keessa warri jiran warri nu waliin qubatan hunda bakka hundattuu itti fufuu qaba jechuudha hariiroon kun jabaatee itti fufuu qaba garuu amma hanqinni an argaa jiru maali hariiroon oromaaraa kunin hariiroon oro somaalii kunin hariiroon oro affaar kunin hariiroon jechuun oromoo fi gumuz akka malee barbaachisaadha oromoo fi shinaasha oromoo fi barta oromoo fi maawo oromoo fi komo warri garachuun wallaggaa kun hin beeytani waan kan hundaayyuu oromoo fi oppo oromoo fi majangar oromoo fi jechuun gumuz anyuwaa jechuun karaa benishanguloo deemte akka malee barbaachisaadha kun hojjetamuu qaba jechuun karaa biraaleen akkasuma hariiroon kun cuftunuu kan inni laf qabatee wanita jalqaba araar buusuun barbaachisaadha nagaa buusuun barbaachisaadha garuu yoo araarii yookaan nagayii manatti hin bu'in araarii bakka mittiyyuu hin bu'u garaan keenya garaan oromoo hagam tokko walittuu fayyee walii araaramee jira rakkoon abaa'oo fi jechuun ODP jidduu jirtu gammaa rarraa hin jirtu asiin hin baane ummati oromoo ka wallaggaa command post jala miidhamaa hin jiru ummati oromoo ka wallaggaa command postiidhaan dararamaa hin jiru ummanni dambidoolloo qubatu ba'uu fi galuu dadhabee gamma rakkachaa hin jiru beegitti ummanni rakkachaa hin jiru gidaamitti ummanni rakkachaa hin jiru ummanni jechuun jireenya fi jiraachuu dadhabee miidhamaa hin jiru bakka hundattiyyuu hagiyoomi waan kan eegne jechuun ka oromoo keessa maaliif hin furanne maaliif jechuun odoo gidaamittu nagaan hin buune odoo garaan oromoo walitti hin fayyine odoo beegitti araarii dhugaa hin dhufne odoo namni hin sodaanne oromoo keessa oromoon wal keessa deemuuf maasaa isaa buna dhaqee buna cirachuu odoon sodaanne odoonni san godhuu hin dandeenye oromoo fi somaalee jidduu nagaan dhufuu danda'a yookaan oromoo fi amaaraa jidduu manni nagaa hin qabne maatiin nagaa hin qabne maatiin fayyaa hin qabne akkamiin ollaa waliin nagaa horachuu dandeette araarii dhugaa nagaan dhugaa man irra jalqaba man irra yoo jal hin qabne araarii dhugaa hin jiru yoo man irraa hin jalqabne yoo quuqa ummata oromoo dhageenne jechuun ummata oromoo fedhii isaa deebisuu hin yaal yoo bulchiinsi gaariin oromoo keessa hin jiran yoo misoomni oromiyaa keessa hin jiran yoo kaadireen ummata saamtu oromiyaa keessaa hin buqqayin yoo warri ummati oromoo fedhu oromoo akka bulchan hin godhin haga oppiidiyoon dullattiin seelii warra bakka hundaa jirtu haga oppiidiyoon alamuu simee faati bakka hundaa jirtu haga oppiidiyoon abbaduula gammadaa faati bakka hundaa jirtu haga oppiidiyoon aster maammoofaaf aangoo kenniti jirtu haga oppiidiyoon dullattiin ummata gubbaatti deebitee wal jijjiirtee ummata cunqursiti nagayaan yookaan nagaan hin dhufu nagayii ka dhufu yoo oromoon fayyaa qabaate yoo oromoon tokkummaa qabaate tokkummaa ollaa waliin gamtaa barbaan yoo oromoo wal dhageettii qabaate harki wal qabatee cime ollaa waliin cimne jaban jalqaba beesikeen yuunifaay hundee keenya fayyisuu
hundeken araarsu naga walitti buusu tasgabbeessu gara walitti fayyisu sanit ta'uu danda'a ummati oromoo wallagga command post jal jiracha ummati gujii command post bula command post nam sama qabeenyi nama guba dubartii gudeeda man barumsa cufa waan fennam godha nagaan injur shimallis abdiisa oromaara wanni at godhaa jirtu waan gaarii carraaqi gaariidha oromaara wanni at godhaa jirtu oro somaalee wanni at godhaa jirtu waan gaariidha oromoof gediyo wanni at goote waan gaariidha oromoo fi ummat Benishangul waliif fiduuf wanni at goote waan gaariidha wallagga deemte dhiifam gaafachuun kan kee waan gaariidha dambidoolotti garuu obboleeyyan keenya ka oromoo wajjin ta'a mari'adha abaawoo wajjin ta'a mari'adha ammallee deemnan nama maqaa abaawootiin hiitanii hundayyuu gadhiisa somaalee waliin naga buusu deema gambeella wajjin naga buusu deema wa hunda waliin buusu oromoo hidhuun hin taatu oromaara jecha sabboonummaa oromoo gubbaa duuluun hin taatu nama hedduutti hidhamaa jira ammumtana dubbannu nama hedduutti hidhamaa jira ammum kana warra sabboona jedhaman hidhuun hin barbaachisu waliin mari'adha taawa warri kan manidhaati gad hiika dhiisa nama hedduutu manidhaa jira ka wallagga irra hidhame nama hedduutu wallagga irra finfinneetti hidhame soostanyaatti achi gad dhiifame dambidoolotti yookaan sayyootti deebi'uu sodaate beegitti deebi'uu sodaate jechuun ayiraat gullisootti gidaamitti deebi'uu sodaate asfaa wasan hoteelii ta'aa jira finfinnee deebi'uu sodaatanii maaliif kadireen ODP hin jijjiiramne kadireen ODP achi gadi jirtu kadiru dullatti durii ka abbaduulaafa kan abbaduula loon jenne ka geetachoo asaffaa sunit achi jira warruman nam hidhaa jira yoo ati deemtu wallagga baadiyaa yoo deemtu jaalmarrootu nam hidha qiyaama godhe baadiyaa wallaggaa san amma kidhagaa jirrutti wanni inni godhe waan dubbatamu miti waan akka malee fafa waan akka malee gadhee godhaa jira baadiyaa keessatti nama jechuun isaa maallaqa kennu kaas deeggaru hunda wayyaan waliin jirtanii maali odeeffannoo basaastan jedhee jaalmarroo waan inni godhu so disgusting waan akka malee fokkataa ta'e waan inni godhu jiru nama jaalmarroon hidhee jaalmarroon jisadii afur mukaa walitti hidhee jechuun haadii inni ittiin hidheessu warri jaalmarroo naf isa keessi seene qaama isa keessi ciree sansalati jaalmarroon hidhee dhufe achi gaaf inni baqate jaalmarroon gadhiisee galee jaalmarroo waliin turta jedhee ODP'n aanaa sayyoo hidha ka gidaamii hidha ka beegii hidha marroon namidha ODP'n namidha ummati kun maala ta'uuti bilis baasa warra kanamaa miti bineensi warrallee bilis baasa jedhe marroon jechuun qiyaama godhe jiru wallagga keessattuu gidaamii kan namidhaa jiru guyyaa guyyaan nam tumaa jira nam saamaa jira nam hiraarsaa nam doorsisaa qabeenya nama mancaasaa jira waraan isaa waraan disiplinii hin qabne waraan namus waan takka hin qabne warris jalaa baqate akkasumatti warri kun hidhaa jira ODP'n nama marroo jala lubbuu nabaasii baqate ODP'n baqate nam takka marroon jisadi hidhee hidhuu irra kan kaasu warri marroon miilisaa paralaayiz ta'e nam oromoo achi marroo nam qabeenya birri kuma hedduu okay gaafa baa'uun dhufte birri miiliyoona hedduu barbaada hin jiru wanni sun arganne marroon fuudhee nama kana daangaa suudanitti gidaamii keessatti jisadii hidhee abbaa ijoollee meeqa abbaa ijoollee 10 wayii naafa godhee paralaayiz godhee gadhiise naafa godhee namtichi kun achi gadhiifamee aanaa isattuu gal maqaa isaan dha'u marroo waliin turtee jedhamee namtichi ji'a takka hidhan aanaa isatti du'uu ka'e jalqabaa jumarroon hidhee paralaayiz ta'e asitti dhufee dhukkuba adda addaa argatee jechuun du'uu ka'e isa du'uu fi siree gubbaa ciisu sanitti taaddisoo fudhadhii maali jedhanii harkattu nu du'a jedhanii referaalii finfinnee bilaaklaayinii deemaa yaalamuu jedhamee barreeffama namichi qabaatadha makiinaa qaba finfinneen eeginni ba'u maal ta'a akkuma inni makiinaa keessa bu'an odeeffannoon dhaqqabee jira soostanyaa geessan ka yaalamu miti manidhaatti du'uu ka ammallee manidhaatti du'uuf ka eessatti soostanyaatti
jaalmarroon ji sadii hidhe ji sadii ji tokko ana ofitti hidhame finfinnee ji tokko hidhame du'uuf eeginni jedhu nami abbaa kana jedheni adabbii waan takka abbaan alangaa torban lam gaafata torban lam irra gaafate namtichi du'uuf jedhe guyyaa 28 boodatti dhiyaate namichi du'uu ka'e ambeeytaa jechuun jaalmarroon akkas na godhee akkas hidhamee qaama isaa baasee paralaayiz ka ta'ee fi madaa gadaannis inni tumamee garafamee ka sansalatiin afisa keesseen agarsiisee abbaan seera mararfateef himachuu sodaat jaalmarroon na ijjeesaa maatii kii ijjeesaa maatiin kii wallaggaa jira qeellam jira sodaat himachuu namichi kunin achi duboonni himate abbaan seeraa faatii warree hunda rifatan abbaan alangaa namichi kun ammoo gad hin dhiifamin jedhan mallee guyyaa torbaan lamaa fi baallabni bira naa kennamuu jedha hay abbaan alangaa namtichi kun jaalmarroon ji sadii hidhe achi jaalmarroon hidhee jechuun aanaa isatti gale jennaan aanaa isaa qabanii jechuun ODP'n ji tokko hidhe ji afur hidhame achiin dubbe referaalii deemanii waraqata hakimii qabatanii dhufe finfinneetti ji'a tokkoof hidhame namtichi kun jaalmarroon achi hin jiraachisu ODP'n as hin jiraachisu finfinneetti hin jiraatu lammii Itoophiyaatti maqaa tokko eessa jiraatuti namtichi kun samii gubbaa haa jiraatu jijjiiramiidhuuf kana eessa jiraatu dhe gaafata abbaa alangaa ammallee torbaan lama naa tursi ragaa qopheeffadhanan ragaan nama hin dhiyaanne ragaan jechuun waan tokkollee ka elektirooniksii wani dhiyaatin jiru ragaan jechuun dookimentii wani dhiyaatin jiru torbaan lama miti sa'aatii 48 sii kenna ragaa dhiyeeffadhi jedhen sa'aatii 48 keessa ragaa dhiyeeffate hin qabu akkas inji tokkoon boodatti jaarsi kun jechuun ka paralaayiz tahee ka du'uuf kahee gadhiifame hospitaal deemee amma lubbuun hin jira wallaggaatti galuu sodaatee gamma finfinne dhokate ta'a namni gos kana hedduutu jira achi jaalmarroo si hidha achi jaalmarroo bira baqatte ODP si hidha ODP bira baqatte finfinnee si qaban eessa jiraata namni kun lammii biyyi kamiitidha akkamaa ta'u akkamaa jiraatu mee laala waan gos kana ka Oromoo keessa deemaa jiru Oromiyaa keessa deemaa jiru alamuu simee faate akkas nam godhaa baan Shimallis Abdiisaa waan kan dhaabsus danda'uu qaba obboleemmaa waan takka hin goone waan kan gubbaatti aangoo maatiyyuu hin fudhannuuma hin hojjanne dadhabiinsaa ta'uuti qaamii biraa waan kan hin goone godhutti hin beekne jiruuni ilmi Oromoo ka Wallagga keessa jiraatu yeroo ammaan tana hidhamtoota kuma hedduu kan okay dheekama gumii mucaa wayyaaneen akkas garaafti ka gujii sun ammallee deebisaniidhaan hayyoota Oromoo gootota Oromoo qeerroo jajjaboo deebisanii hidhaa kun hin baasu kun gar tokkolee nu hin geessu Oromoon tokkummaa qabaachuu baate Oromoon walitti araaramuu baate Oromoon nagaa buusuu baate Oromoon wal dhagahuu baate jenna wanni nu haasofnu kun coftinuyyuu kijjiba oduudha mana jechuun hundee hin qabne mana maansaa yookaan ashawaa gubbaattu ijaaramuu guyyaa tokko diigamuu hin oolu ni diigama kanaaf jechuun wanni an dubbadhu wanni an Shimallis Abdiisaa faallee dhaama wanti anin jechuun warra kan na dhageettanii warra illee timtani nan dhageen faanan beekan iyyuu wanni an Shimallis Abdiisaa faallee dubbadhu Addisuu Araggaa faallee dubbadhu nagaan dhugaa Oromoo keessa dhufa yoo Oromoon nagaa hin qaban nami maatiin isaa nagaa hin qaban warri isaa nagaa hin qaban kijjiba wanni ni godhe hipookiriisii fakkeessan ammoo gar tokkolee nuun geessu womaan nuun baastu kanaaf nagaan Oromoo gubbaa jalqaba oppiidiyoon jechuun oppiidiyoon dullattiin uummata Oromoo taphachuu hin qabdu yoo dhuguma jijjiirama fiduu barbaade Shimallis Abdiisaa wanni inni godhuu qabu akkuma ollaa waliin araar buusuu fedhu Oromoo wajjin nagaa buusuu qaba oppiidiyoo dullatti hunda caasaa ishii balleesse oppiidiyoo riifoormii jijjiiramatti amantu godhuu qaba filannoo waggaa tokkotti hafe yoo uummata Oromoo filannoo mo'achuu barbaaddat oppiidiyoon dullattiin bakka jirtu hunda risaayikil godhanii nam jibbamaa baalee fidanii booraan godhuu boorana fidanii wallaggaa godhuu wallaggaa harargee godhuu harargee iluu abbaa booraa jimmaadha jechuun shawaa fiduu miti warri sun jijjiiranii warri uummataa ta'uu haa filatu uummanni oppiidiyoo saamtu oppiidiyoo ijjeestu oppiidiyoo jechuun nama caastu akkasuma of keessaa haa baasuti ODP'n oppiidiyummaa deebi'uu hin qabu oppiidiyoo of keessaa baasuu qaba keessa jirti guuttee jirti yoo kun hin taane haga command postii wallaggaa jiru haga command postiin guji jiru haga command postiin jechuun naannolee adda addaa keessa jirtu ummati Oromoo nagaa horachuu hin danda'u nagaa ammoo waraanaan horachiisuu hin dandeettu nagaa humnaan godhuu hin dandeettu kan wayyaaneen waggaa 27 humnaan irreen meeshaan qawween ukkaamsan sodaachisan doorsisan roorrisuun yaaltee hin dandeenye kun beekamuu qaba Shimallis Abdiisaa waan kan beekuu danda'u qaba kan
Oromoof Somaaliin nagaa walitti bu'uun akka malee gaariidha. Kan Oromoof Somaalee miidiyaan banamuun akka malee gaariidha. Oromoof Somaalee jechuun maal? Mustafaan jechuun warra Oromoo ka buqqa'ee ka Adaama qubatan laalu waan akka malee gaarii tokkodha. Haga ammaa buqqaatonni Oromoo kuma hedduutu jira. Ijaaruu, qubsiisuu, warri qabeenyi isaanii irraa bahe. Qabeenyi isaanii warri kun warman jimaa qabu, warri nagad qabu, warman shaahii qabu, warri makiinaa qabu. Entrepreneurs warra akka malee nagaduudha. Duddureeyyiidha. Horii warra ka warri irraa buqqa'e hoo. Justice hin barbaachisu. Qabeenyi warra ka warri irraa buqqa'e, lafti warri irraa buqqa'e, makiina irraa warri buqqa'e, manni jimaa warri irraa buqqa'e, hoteelli manni irraa buqqa'e, maqaayaan yookaan ammoo reestooraantii warri irraa buqqa'e sun akkam goonaa? Horii warra argachuu hin qabani, beenya argachuu hin qabani. Somaaliin Oromoo gubbaa buqqaatoo. Warris waan akkasii kan kasaama magame agamittu jira. Warri Somaalee ka horii qabu dhabee ka namni isa du'ee waan akkasii kan cufa mootummaan beenyaa kaffalee warra kan qubsiise araarii dhuga gubbaatti hundaa'uu danda'uu qaba. Ummata daangaa walitti fiduu danda'uu qaban. Rakkoon mooyyalee ummata Oromoo ka Booranaa, ka Garrii, ka Gabraa rakkoo warra jirtu walitti fidanii akka isaan wal mari'atan sadarkaa gadaanaa godhuudha. Ummati gammoojjii ka Baalee, ka Gurraa, ka Akichuu, ka Raayituu, ka Daawwee, ka Karallee kun hundinuyyuu walitti dhufee wal haasa'uu danda'uu qaba. Ummati gammoojjii walitti fidanii wal haasofsiisanii akkamiin risoorsii waliin qabnu nagaan dhugaa gubbaatti hundaa'uu danda'uu qaba. Rakkoon kun hunduu jirtu rakkoon kan diddibaa siyaasaaf fakkeessaaf hin taatu. Gad buune hundee rakkoo garii yeroo fudhatti gariin jechuun ammatti hin furamtu garuu itti akkasii yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Kun akka malee barbaachisaadha. Wanni an dubbachuu barbaadeef waan kanaaf ummata akkasii waliif fayyisuu danda'uu qaban. Ummata akkasitti waliin deemuu danda'uu qaban. Ummati karaa suniin deemuu danda'uu qaba. Karaa ODP'tiin Shimallis Abdiisaa wanni itti jirtu gaarii jira, hanqinni guddaatu jira, yeroo sii kennamuu qaba. Garuu please waan Oromoo keessa jiru kan meesii kan uume. Falmitoonni Oromoo waan takkin hojjan. Hojii warrallee jechuun akka isaan hojjanne danqaa ture ODP'n. ODP'n bara jechuun lammaatii fi bara jechuun muummichi ministeeratti abaa wal dhabaa turan. Abaa gubbaa duulaa turan. Sabboonummaa Oromoo gubbaa duulaa turan. Duula sabboonummaa Oromoo gubbaa dhaaba. Dubbii afaanii nama mucaattee hin baasu. Dubbii gosa addisuu araggaa sun ittiin deebiina. Oromaaraan haa ta'uuti gaariidha. Uummataaf uummata walitti garuu warri gammachiisuu fi sabboonummaa Oromoo gubbaa duuluu waan kijiba waan hin taane odeessuun hin barbaachisu. Sabboonummaan Oromoo isin gargaarti hin tuqina. Sabboonummaan Oromoo utubaa isin gubbaa dhaabattanii. Utubaan kun jigee jennaan manni isin jigaa. Oromiyaa keessatti kun. Garbaatan hin qabdan warri bira isaanii dhiyeessu san hin barbaadu siyaasaaf malee polotikaa fi haguma san humni qabdan san jala deemanii abbaa kana jedhee namni san laalu hin jiru boori namni sin millatu hin jiru. Kanaafuu sabboonummaa gubbaatti hin duulinaa. Karaa suniin sabboonummaa gubbaa duul gootan, sabboonummaa gubbaa yaa'ii gootan, sabboonummaa gubbaa waraan gootan dhiisa. Abaa'oo wal dhabdanii abaa'oo sabboonummaa Oromoo fitti duultanii nu mo'ataa maali jettanii abaa'oon jechuun inni nuyyuu hin gurmoofne inni nuu filannoo caasaa waan tokko hin jaranne uumaa kan qabu san hin godhu. Ka waraan jiru waliin mari'addaa nagaan galcha. Ammallee yeroon hin jira. Wanni isin gootan namni dhiyoo abbaa gadaa Oromoo gubbaa duultanii abbaa gadaa jechuun caffee abbaa gadaa yookaan ammoo gumii abbaa gadaa kabayyana sanbatoo sun fa'a jaarsi tokkicha Oromoof dubbatu sabboonummaa qabu jaarsi cima wayyaanee nuyyuu irratti hin duulin diigdan. Opidio jijjiirama, ODP jijjiirama. Shira wayyaanee jala baratan kanam qoqooduu ka wal dadhabsuu ka warra duuluu gareen kun garee kana kan bakki kan dhaabna dhaaba akkasii goona jinni akkasii goona sheexan akkasii goona sassan waan sun dhiisa. Wanni sun garuu nam hin baasu irra guddadha. Nam hin diigina. Abbootii gadaallee diigdanii am kabira dhaabdanii jirtan. Akkuma jechuun abbootii gadaa keessa baha jennee borfalmuu deemna. Akkuma amantii keessa ihadigiin abaatu jedhan namni sanarra duulu deema. Sirni gadaa keessa baha hin laaqina ODP. Siyaasa keessan hojjetadha. Sabboonummaa Oromoo gubbaatti akka isaan duultan hin beekam. Dhiisa waan sun abaa'oolle kanaaf itti duultanii. Abaa'oo gubbaatti duultanii abaa'oo qofa miti Kongireesii Federaalistii Oromoolle gubbaatti duulaa turtan. Waajjira akka bakki tokkotti hin banan godhaa turtan. Cufaa turtan. Waajjirri isaanii hunda jala cufaa turtan hin beekam. Warrilleen ammoo agas cufa wanni isaan guddatan amma jechuun falmitoonni Oromoo waggaa tokkicha fangan keessatti waajjiruu fi banatanii ummata keessa deemanii akkuma jechuun
ODP'n uummata dammaqsiifachaa uummata jaarrachaa jiru warra jaarrachuu qaba waggaa tokkuma hin hojjanne mararaan fatii waggaa tokko waan isaan hojjetan rabbi beeku isaanitti beekan hin beeku ani hin garre waan ija na seen waan miidiyaa gubbaa argu waan ani jechuun dubbise hojii warri hojjate waan cimaa hin garre akkasuma jechuun baqqalaan faallee waan hojjetan hin garre Hassan Hussein waan hojjetan hin garre leencoo baatee waan hojjetan hin garre leencoo dhata waan hojjetan diima nagoo galaasa dilboo tokko warra hojjetan hin garre kamiidiyaa fa gubbaa dhufan interview godhanii haasawwan malee ammi yeroo namni tasgabbiin buute Oromiyaa keessatti wal sakaa'uu isaanii walitti dhufu waliin haasa'uudha. Jechuun kafaa'oon jechuun walgahii yaamee jira walgahii sun gubbaatti akkaataa waliin hojjetan akkaataa karbaas waliin baasan akkaataa waliin dhufanii tokkummaa ittiin uumanii gubbaatti hojjetan. Ammaaliif jechuun waan kan hundaayyuu haasaa ilaalchi kadir waa dubbaddooti mee waan takka. An dhugaa dubbachuuf jechuun ammaan tanatti jechuun mootummaan jiru kunini carraan kennamuufi qabaa. Mootummaan jiru kun hanqinni qabuuf dogongor qabuuf sirreessatti deemuu qabaadha. Jaalanni jibbu an akka yaada kiyyatti ODP'n gubbaatti ceekuu isaa yookaan gateetti yookaan gurmuu isaa gubbaatti itti gaafatamummaan guddaan kun kufe itti gaafatamummaa guddaa kana qabate akka itti deemuuf Oromoon bira dhaabannee adaraa jechuun yookaan ammoo eeboo maal jedhani adaraa jechuun qeerroo kan isaan fuudhan kana adaraa qeerroo kan akka isaan jechuun hin gatne yookaan akka isaan adaraa qeerroo kan hin daganne yookaan hin balleessine godhuu danda'uu qabnu wanni nu qaaqqaa jirruuf wanni dubbannuuf kana ammatti jechuun dhaabbileen biraa ka jechuun jabeenni qabanii ka biyya sun bulchuu danda'an jedhu falmitootni Oromoo hagamma na amansiisan hin jiru abaawoon na amansiifne warri waraan keessa dhufe humni waraanattu amanu akka waraanan bulchan sodaadhayyuu anin riphee lolaan Afrikaa ka waraan keessa dhufu cuftinu mentaalitii waraanatiin dhufu dimokiraasiitiin amanu vaayolensiitti amana. Vaayolensiin Oromoo keessa nu hin barbaachisu Itoophiyaa keessa nu hin barbaachisu humni nu hin barbaachisu. Falmitoota warri jedhaman cufti tokkolleen gurmaanii caasaa ka qabanii kana quubsee gara na seen hin agarre. Warrilleen yoo humni qabatan jechuun warri humnatti amanu. Nama gamii hagam argina jechuun ka falmituuf hin jedhu biyya Ameerikaa keessa ka jiru yoon waliin haasofnu ka boksiin nam dha'uuf yaadu ka nam arrabsu. Garuu hidhamnee miidhamnee dararamnee wayyaaniin akkas nu godhe wanni akkas ta'uu hin qabu sin jedhanii waatu waan tokko ittiin falmitu warsi hidhuu fedhutu jira nangoo hin qaba malee bakka itti nama miidhaniitti hin jirre malee warri namtumuu fedhutu jira situmuu hin danda'an malee warri qawwee si fudhachuu fedhan jiran qawwee hin qaban malee warri toorcher si godhutu jira toorcher godhuu hin danda'an malee aadaa warraleen aadaa dictatorshipitidha aadaa warraleen aadaa humnaatidha waan mootummaa caala wayyaa qaba wanni isaan godhan takka hin jiru ani hin gar na sodaachisan. Bakki caasa dimokiraasiin jaarratti bakka adeemsa heera dimokiraasii hin qabnetti bakka warri iftoom hin qabnetti hag warri if ijaaree nu jaboodha dandeenya jedhanitti an wanni miti an kanaaf falmitoonni haa jiraatanii ta'e ufaa jiran carraa qabatanii garuu waggaa 5 miti waggaa 10 ODP'n kun haga biyyiti kun tasgabbaa'ee wanni jijjiiramii kun ijitutti bir dhaabanne hanqinni warraa ittimaa rakkoo warraa ittimaa akkasumatti qajeelchuu danda'uu qabna. Abiyyi jaalala isaa addaa hin qabuuf lamma jaalala addaa hin qabuuf garuu lamma hin amana abiyyi ammoo dandeettii qabaa jedhee yaada xiqqoo dab qabaa malee shakkii irra qabaa malee warri biraa ammoo haqa ta'etti argee jira abiyyiin abiyyi waa godhuullee baatu afaaniin iyyuu biyyi sun tasgabbeessee jira Itoophiyaa maali jedhee alagaan ofii qabee jira warri keenya jechuun Oromoo ofii qabuu hin beeku alagaa ofii qabuu hin beeku yoo gabbaayyuu warri balaa uuma warri garii ka gari warra Oromoo iyyuu sodaachisu alagaa dhiisi akka isaan itti haasawan ka gari jechuun miidiyaa gubbaa dhufee waan haasa'u hin beeku iyyuu namichi kun waan addunyaallee haasa'u beekaa faranjiillee imprees godhaa uummata bashaa kanallee qalbii akka ta'e hawwatee jira Oromoollee waan ittiin soban hin beekaa jechuun maal jedhe jechuun Machiavelliin kitaaba isaa keessatti The Prince keessatti barreesse kitaaba siyaasaa addunyaa kana barreeffame keessaa kitaaba akka malee guddaa tokko namni siyaasaa bulchuu bineensi lama of keessaa qabaa jedha bineensi lama amala bineensi lama of keessaa qabaa jedha tokkin jedha Machiavelliin gamnummaa yookaan abshaalummaa aflammummaa ki qamalee jedha jannummaa ki leencaa jedha jannummaan akka leencaa si barbaachisi jedha garuu leenci humni qaba malee maal hin qabu jedha leenci humni qaba malee arrab hin qabu jedha leenci humni qabaa malee jabeenni qabaa malee maal hin qabu jedha qoraatti miil seente baafachuu hin beeku lafaan gadhiitu of kee balleessa akkuma gaalaa sun qamaleen humni hin qabdu jedha arrab qabdi jedha mal qabdi jedha abshaalummaa qabdi jedha gaaf rakkoo wanti dhufti jala bahuu beetti jedha Machiavelliin waan jedha
namni siyaasaa tokko amal qamalee sun qabaachuu qaba. Cunning some like a fox and brave like a lion. Bravery jannummaa leencatiif abshaalummaa qarooma qamalee qabaachuu qabda. Akka Machiavelliin jedha. Warri kennu waan argu diplomaasii illee isaanii dubbatanii qarooma qamalee sun irratti argaa hin jiru. Qarooma geedalloo san naannoo gari geedal jedhanii. Qaroon sheekko keessatti jeedalloon yookaan geedalloon yookaan geedaltee yookaan jeedaltii akka qarootti kaati naannoo gari keessa qamaleedha. Qamaleen jechuun durii keessatti beektan xaaliyaan illee durii Machiavelliin Prince kitaaba san xaaliyaan keessa barreesse waanum gosni durii amal bineensa nu beeknu san warri illee beeka. Fax jedhee barreessa inni jechuun geedal jechuudha kan jeedal. Abshaalummaa achi barbaarummaa geedalaatii fi akkasumas jannooma leencaa. Kanaaf amma habashaan tokko jechuun namtichi kun afaanuu jedhanii dubbatan. Nu sobee nu shawwadee maali shawwaduyyuu beeka. Warri kennam shawwaduu illee hin beeku. Waan nam sodaachisa tokko waan itti yaadin tokko waan mataa warraatiin gal tokko fuudhanii bombii gabbuusan. Kana jechuun bombii sana qulqulleessuun wanni godhuun akka malee rakkoodha. Diplomaasii illee irratti hojjechuu qaban. Communication. Afaan dhibbi tokko dubbata. Jaalabaluun kan dubbata, jeel sheexanii kan dubbata, jaal jinniin kan dubbata, jaal ekeraan kan dubbata, jaal leencii kan dubbata, jaal qeerramsii kan dubbata, jaal dhaddachii kan dubbata, jaal waacuun kan dubbata. Jaal sirraa'uu qabu waan hedduutu jira. Wanni sirraa'uu qabu waan hedduutu jira. Araarii dhugaa manirraa jalqaba. Araarii dhugaa ofirraa jalqaba. Kan jenne diasporaan haasa'uu qofaadha. Haasofne maal godhuu dandeenya misooma biyyi sunii keessatti nagaa biyyi sunii keessatti maal godhuu dandeenya waan jiru wal gaafachuu dandeenya. Nu amma jechuun waan baalee man barumsaa jechuun hoosteelii ijaaruu jirra jennee dubbachaa jirra. Isinillee waan godhuu dandeettan waan buusuu dandeettan godha naannoo keessaniif. Cima barbaachisa. Waan dandeettan godha. Please haasaa qofaa miti. Dandeen ummata haa ijaarru. Waan dandeen haa dalagnu. Oduu qofaa miti. An oduu odeessaa ol laayivii dhufe yoo garii waan buufallee kijiballee cufayyuu haasaa jirra. Waan garii kan beenillee gubbaatti. Mun jedha akkas. Garuu oduu bir dabarre maal godhuu dandeenya qabatamaan waan jedhu. Laayifii yookaan ammoo jiruu ummata biyya jiru akkamiin jijjiirra akkamiin fooyyessina akkamiin jechuun ummata gargaaru waan jiru gubbaatti haasa'uu danda'uu qabna mari'achuu danda'uu qabna kun akka malee barbaachisaadha dirqamaadha. Ijoolleen waan kan daawwattan hoosteelii ijaaruu jirra baaletti madda walaabutti waan sun nu gargaara. Namni hedduu waan qamaleetii fi waan geedalaa jechuun kakaasa dubbata. Geedalaa fi qamaleen tokko miti. Naannoo garii keessatti sheekko yookaan ammoo durii keessatti bineensi jechuun qaroon, bineensi malteen, bineensi abshaalii, bineensi jechuun akka malee mal qabu qamalee ta'ee dhiyaata. Naannoo garii keessatti ammoo geedala ta'ee dhiyaata yookaan jeedala. Kanaafuu naannoo garii qamalee jechuun dandeettanii naannoo garii geedala jechuun dandeettanii qamalee fi geedalti tokko miti. Tokko taate miti bineensa adda addaatidha. Garuu jechuun abshaalummaa jechuun adda addaa qabanii abshaalummaa qabanii sheekko keessatti naannoo garii qamalee waan jennuufi jechuun qamalee jedhan malee geedala jettanii bineensi qaroo jechuudha. Okay, suni ijoolleen jechuun naannoo baalee keessatti jechuun ramadaanan duubatti eventii qopheessuu deemna, iskuula dhaabuu deemna, hoosteelii banuu deemna waan sun warreen nu gargaaruu dandeettan keessa naqunnama jechuun juunii keessa yoo rabbi jedhee eventii asitti qopheessina gargaarsallee ka garee argannee jirra nulleen gargaarsa hedduu buusuttu jirra. Namni jechuun waan baalee yookaan waan ummata buqqaa suni ummata miidhamaa suni gargaaruu feetanii namni donation godhuu barbaadan NGOdha jechuun tax return fillee godhachuu dandeettanii certificate sanii kennina donation nu kennuu dandeettan achi dhuftanii nu gargaaruu dandeettanii iskuula gosuun naannoo hedduutti banuu barbaanna naannoo hedduutti ijaaruu feena
iskoola jechuun hoosteelii gosuni Oromoon akkuma isin beektan magaala keessa hin jiru ijoolleen baadiyyaa dhufte magaala barachuu hin dandeettu ijoolleen magaala baadiyyaa bakka ta'an hin qabani baaleen biyya akka malee duubatti haftuu keessa biyyi tokkodha biyyi waraanaan duubatti haftu biyyi misooma dhabiinsan duubatti haftuudha biyya guddinaan duubatti haftuuti garuu qabeenyummaatiin biyya akka malee beekamtuuti sila baaleen madda Oromooti madda seenaa Oromooti madda hayyummaa Oromooti madda gootummaati sochii baalee hin beektanii baaleen biyya Sheek Huseeniiti biyya Anaajinaati biyya Soofumariiti biyya Ayyoo Makkooti biyya jechuun Huseen Buneeti biyya jechuun Waaqoo Guutuuti biyya Aadam Jilooti biyya Haaji Aadam Saaddooti baaleen biyya eenyu Cirriiti jechuun Aliyyi Cirriiti biyya Sheek Muusaa Baatiti baaleen biyya Muhammad Maaneti baaleen biyya goototaati gootota baalee yaamee fixuu hin dandayu biyya baarootumsaati garuu biyya waan hundaanuu duubatti hafte biyya sila laggeenni biyya dureettidha baaleen biyya laga yaadotiiti biyya laga shiishaati biyya laga gannaalee biyya weeb weel malee biyya jechuun laggeen